arra mata dureen tiyyaa haala yeroo jetti. Haala yeroo irratti eeysarraa kaanee eeysa geenyee eeysa jirraa maal godhuu qabnaa maal gochuun nurra jiraa hajuu irratti gartee waliin dudubbannaa jechuudha. Akkuma beekamu qabsoon teenya dursa wanni isiin irraa kaate ummata dadammaysu. Ummata keenya dammayfanne hayyoota keenya sigalee ijaarranne hayyoonni keenya ijaaruun shayxaanticha hirriba dhorkite jechuudha. Sigalee arra sadarkaa tanarra jira. Dheengadda hayyoota keenyaaf waamicha goone isaanillee nu dhaga'uudhaaf haa galatoomani. Wanni isin irra wal dhabdan wanni isin jidduu irra wal dhabdan waan sabaati malee. Jaartii wal jalaan fudhanne wasana keessanirra waliin dhabne. Jaawarii fi itti aanaan haftee dhaabbatanii dooktar itti aanaa haftee interview wal godhuun mana piipii girgireessite jechuudha. Kanaaf ragaan piipiin akkatti iyyite viidiyoo itti aanaan duratti jaawarirraa haasa'uu ture hunda walitti hidhanii arra akkamiin walit dhufan arra gartee akkamiin wal gayan arra akkamiin wal dhageeffatan jedhanii maraatuun isaanii ni yaadatama jechuudha. An duraaniin isinii hime namni shayxaana wajji mari'attee biitii ati jaaruu dandeessu hin jirtu. Namichi shayxaana afaaniin nagaya jechaati harkaan gartee dhiiga namaa cuunfatee dhugaa jechuudha. Sigalee haramane jaaltaayyee injeessanii jechuudha. Sigalee bineensa dhiiga namaa dhuguu bare bineensa dhiiga Oromoo kana dhuguu bare kanaa wajji mari'adheetiin gartee biyya tana jaaraa biyya tana gartee fuulduratti oofaa yoo jette siitu maraata malee isaa miti jechuudha. Dursa waan takkaan jala muree isin himee gara sagantaa kiyyaa deema. Shayxaanticha takkaa namni Abiyyi jedhamu ummataas hin qabu. Warra ilma keenyaa aangorra jira, miitirkishoo teenyaa aangorra jira, miilliyyoo teenyaa aangorra jira jettu tanaafiin hima siigalee. Keessan beeytu. Miskiina garana nyaatanii himaaf siigalee. Irrumaan deddeebi'a. Rabbi haa galchuuf. Abiyyi sabaas hin qabu, amantiis hin qabu, sigalee naannoos hin qabu, wanni amantiin isaa aangoosaa qofa. Yoo shayxaanni dhufee aangoosaa wajji dhaabbata. Amma bineeyyii jaldeeyyii asirraa afaan bantu ta afaan waan chaayina tolfaman fakkaattu ta isa deeggarra jettu tanafaa Abiyyi osoo arke wallahi osoo ijaan arke maaltu na deeggari jee yaa abul qalbil qudur jeella. Hudduu tana keessa akka madaamiin ijoollee dhoytu sani. Sigalee dhawaa nan deeggarinii jee lolaanii jechuudha. Maali bineensa akkanaatiin bineensi akkanaa si deeggarurra yoo si mormerra sii jira sigalee. Kanneen amma abbichi maarree mitirkishoo jee afaan banu kun sigalee kanneen yoo si morman irra si fayyadan malee yoo si deeggaran bu'aan isaan sii buusan hin jirtu jechuudha. Mee wohuma jijjiiramummaa Abiyyi fide deeggarsuma isaan Abiyyi fidan takkanaa hime. Eegaa Abiyyi guyyarraa gad deemu, dhageettiin isaa gad deemu, fudhatamni isaa gad deemu, siyaasaan isaa gad deemu, gaduma bu'uu malee mee isaa ol deemu naafiti. Bar namni tokko wanni si deeggaruun si barbaachisuuf. Sigalee ararraas boru guddachaa deemu, siyaasaan teebitamaa deemu, deeggarsi kee dabalaa deemu, injifannoon tee fuulduratti tarkaanfachaa deemuufi bar. Wanni namni akkasi deeggaru barbaadduuf. Sigalee kun bineensa gurguddaa afaan faashaa kana asirratti ol yaase arkitan gaajaarsa keenya Harargeessa kafandishee fi injuusa maallaqa san dafaa naanaqaa jaabar kanaa kana kun wanni jalatti hafe dafaatii maallaqa san naqaa jaabar hangam takka Jaawar arrabsitee hangam takka Taayyee xiqqeessitee hangam takka Sheek Abbuu tarra komantii kennitee jaaniiti si hisaaban maallaqa. Ani niin beeka sirrittiin keessa beeka. Maallaqa waa dagalanii fi jalaa didanii jechuudha. Dafaa maallaqa san naqaa jaanii bar. Warra kaayyoo jalatti nafne jechuudha. Kun ammoo warra qawwee gurguratee hattuu gartee dur milishaa dargii faa turte ta qawwee gurguratee biyyaa baddeetu Abaa yoo dhufte mata nurraa cirti jettee lubbuudha isa jala galtee jechuudha. Waan akkana malee jalatti nafne laal namni namicha kanaan ilma keenya maarree keenya miitirkishoo keenyaatu aangorra jira juu maraataadha.
garuu hiree Oromootiin ichirrabbe yes hiree Oromooti attaallalee hatee ichirrabbe tana gaafa wal gaafachuun dhufte gaafa bilisoomne eenyu akkana nu godhe wal gaafannaa jechuudha tana gurra isin calawu waa takka namichi kun rabbiin isaa aangoosaati gosti isaa aangoosaati inni aangoosaa tuquu baannaan feetu nama gati feetu nama hati feetu nama gudeeti feetu nama buqqisi he don't care feetu nama arrabsi feetu hoogganaa feete arrabsi feetu baa feete arrabsi aanguma sabbuu baannaan irran kaayyanne so rabbii sin qabu rabbii sin beeku amantii sin qabu bigandaa sin qabu ganda abaluuti faa jettanii gandatti maxxansitanii kanaan gartee wanta jechuu ummanni keenya gartee namicha kana baruu qaba qulqulleessee baruu qaba silaa uzuu nama gartee tokkummaa biyyaa nagaya biyyaa dinagdeen akka guddatu namni akka nagayaan bobbahee galu akka barataan baratee eebbifamu qotataan akka qotatee nagayaan galu osoo nama barbaadu taate warra nagaya kadhatu kana ayyoonni keenya bar nagaya kadhatu jira namni warra kana fiqqabee nagaya buusaa jechuudha nagaya wanni jaan isaaf balaadha jechuudha saniifu waa'ee isaatti dhiifneeti hayyoota keenya irratti wanni nuti fokus gooneef wanni hayyoota keenya wal nu tahaa jechaa jirruuf sigale namicha kanarraa abdii muratamtee jirti shayxaanaa wajji mari'attee biitii ati jaartuun jirtu shayxaanni hojiin isaa diiguu wal nama gachisiisu dhiiga dhuguu obboleessa jeesisiisu maatii gachisiisu hojiin shayxaanaa tanaa jechuudha shayxaanaa wajjiin mari'attee biitii ati jaartuun jirtu tanaanii hayyoota keenyaan wal nuu tahaa wal nuu dhagayaa sigale dheengaddaa wanni irra wal dhabdan waan sabarratti asiin sabni milkaawa asiin milkaawu lakkii jechuurra wal dhabdanii wal nuu tahaa jenne hayyoonni keenya wal dhagahee wal tahee jira jechuudha kungaa hadiraa piippii hadiraa shayxaanaa seeneeti dibbee shayxaanaa tumus seenee jechuudha dibbeen shayxaanaa tun maal faa dhalchite amma gandummaa gaffidde jechuudha mimma laalaa warra piippii deeggaru guutu abal maarreen ija teenyaan irraa ittiin bu'inaa maarreen miila keenyaan irraa ittiin bu'inaa maarreen harka keenyaan irraa ittiin bu'inaa siin jedha sigale hojiin isaanii tana taatee jechuudha tasabaa dhiisaniiti taganda gaddeebi'anii jechuudha booda tagandaa dhiisanii tana taqutaa dhiisanii maal godhu ta'an tagosa gaddeebi'an tagosatti gaafa gaddeebi'anii tagosaatiin milkaa'uu baatan tagartee gosa isaanii keessaa ibidda isaanii gaddeebuu ta'anii jechuudha akkanuma qabiinaa taa'e waan hin anjuu tanatti dhufu teessa andeen gaddaan isinii hime osoon girgirii miidiyaa kanarratti hin ka'iniin baay'anni guddaan ramadame eega walgahiin gartee hiriirri jawween faan sabaa sablammii wajji walii galan sun eega dhufe sigale eega hiriirri sun dhufe namichi hirriiba dhabee halkanii guyyaa taa'aa bulaa duraanuu kiniinaan raffisanii sigale kiniina sanillee fudhachuu dideetiin halgaddafaa haqan qaalaniitti naqan jan sigale hin fudhadhuu jee osumaan taa'uu haaduu jee sigale duraanuu kiniinaan raffisanii kiniina sanillee fudhachuu dideeti maraachuu jiraa jeetiin arraarra isiniin kunoo wanni nan hime ozoon hin turin ozoon hin bulin an ilma maarreeti an ilma miitirqishooti miitirqishoon ija teenya miitirqishoon harka keenya maarriyyoon miila keenya adeero namni namicha kana deeggaru diina keenya malee ija teenyaa miti an dhugaan siima jala jaawar jala deem dhaqi ilaali nama nagayaa miskiina shaneedha deeggarta jedhaniiti ummata nagayaa siviiliyaan sigale akkana xaragu jiran jechuudha kana fixuun sirriidhaa jechaa jira ummanni hoggii tuullatee tuullaa ummanni qabu guutuu gubu jiranii jechuudha ummidhaan ummataa gubuun sirriidhaa warra jiru warri namicha kana deeggaru kuni diina keeti moo ilma keetire menahim atummaaniif gaafadhu arra kunoo
gibirriin an dheengadde iyyaa ture amma ifa ta'ee jira jechuudha. Duraan parsantii 15 amma 35 ta'ee jechuudha. IMF'n kana guutuu gartee irratti dabaluu qabdan jedhanii uummata miskiina dachiin duraa badde roobni hin jirre sigale arree isaa fuutee kafaluu ta'isa sigale mee isaa fuutee kafaluu ta'isa naa hime gibira parsantii 35 ka dabalame Arsii Harargee Baalee Jimma jeetiin amma dura isin lakkaa'ee jechuudha. Warri isin gibira Itoophiyaa guutuu waan IMF murteesse kana isinii kafaluu ta'a. Biyyammaa IMF fi Arabaa bulchaa, Arab Emireetii bulchaa, namichi biyya gurguree jira. Maallaqa irraa fudhatee durooyin bitatee jira. So amma biyya qabna jechuun dandeenyu yoo ganaa lollee biyya harkachuu teenye malee, teenye hin beeku malee, ammatti biyya qabna jechuun hin danda'amtu jechuudha.